Waggoota hedduuf dippiloomaasii addunyaa keessatti gahee guddaa ba'aa jirti. Biyyoota Islaamaa keessaa biyya qofaa boombii niwukilaraa hidhatteedha. Dhiyeenya kana immoo waraana Iraanii fi Ameerikaa booda maqaan ishee leellifamaa jira. Biyya uummata miiliyoona 250 ol qabdu Paakistaan. Paakistaan akkamittiin biyyoota dhiyaa akkasumas biyyoota Islaamaa biratti akka riqichaatti ilaalamti? Biyyoota kanneen biraa akkamiin amanamummaa argatte? Isheef boombii niwukilaraa hojjechuun akkamiin eeyyamameef? Mee viidiyoo kana keessatti ilaalla. Paakistaan Ameerikaa fi Iraan birattis amanamummaa guddaa waan qabduu fi isaan gidduutti nagaan akka bu'uuf carraaqqii gooteen waltajjii addunyaa irratti biyya dhiibbaa cimaa uumuu dandeessu akka taate of mul'isteeti. Baay'ina uummata miiliyoona 250 ol ta'e qabaachuudhaan baay'inaan addunyaa irratti sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu Paakistaan bakki argama ishee immoo biyyoota hedduuf michuu tarsimaa akka taatu ishee taasiseera. Paakistaan, Iraan, Afgaanistaan, Chaayinaa fi Indii waliin waldaangeessiti. Biyyoonni dhiyaa biyyoota gurguddoo kana waliin walitti dhiyaachuudhaaf Paakistaan akka riqichaatti fayyadamu. Ameerikaa waliin tumsa waraanaa fi nageenya yeroo dheeraa akkasumas Iraan waliin ammoo hariiroo ollummaa fi dippiloomaasii cimaa qabdi. Kanaaf biyyoota lamaan irraayyuu amantaa cimaa kan qabdu. Carraaqqee isheen biyyoonni lamaan marsaa tokkoof fuulaa fuulatti akka mari'atan taasiftee milkaa'uu baatus biyyoota lamaan gidduutti jaarsummaa jalqabdee ammallee itti fuftee jirti. Paakistaan amanamummaa addunyaa irratti qabduun biyyoota dinagdee fi waraanan wal dorgoman hedduu biratti akka biyya walabaatti fudhatamti. Seenaa keessatti waldhabdeewwan Paakistaan jaarsummaadhaan yookaan dippiloomaasiidhaan gidduu seente hedduu kaasuun ni danda'ama. Isaan keessaa walgaarreffannaa Ameerikaa fi Chaayinaa bara 1970 keessaa akka furamuuf haala mijessaa turte. Kana malees waraana Sooviyeetii fi Afgaanistaan gidduutti adeemsifamaa turetti biyyoota dhiyaa waliin ta'uudhaan duula shororkeessummaa irratti taasisaa turteen maqaan ishee ni ka'a. Akkasumallee marii Taalibaanii fi Ameerikaa gidduutti taasifameef haala mijeessuu, kana malees kan ammaa kana marii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti nagaan akka bu'uuf taasifamu keessatti qoonni Paakistaan ba'aa jirtu guddaadha. Dabalataanis waltajjiiwwan addunyaa irratti dhimmoota Filisxeem, Kaashmiirii fi mirga namoomaa keessumaa biyyoota Islaamaa irratti falmuudhaan Paakistaan adda dureedhaan maqaan ishee eerama. Humni waraanaa Paakistaan waraana biyyoota Musliimaa hedduu leenjisuudhaan ergama nagaa eegsisuu addunyaa guutuutti akka hirmaatan taasisaa ture. Biyyattiin hojii nagaa eegsisuu UN keessatti gumaacha guddaa kanneen ba'an keessaa tokkodha. Ergamni ishee kun hundi michuu warra dhiyaa fi biyyoota Musliimaa gidduutti akka riqichaatti biyyoota addunyaa walitti fiduu ishee mul'isa. Iraan niwukilaraa akka hin hidhanne Ameerikaa fi Israa'el yeroo adda addaa irratti duula irratti gaggeessaa jiru. Garuu Paakistaaniif akkamiin heeyyamame? Waraana addunyaa lammaffaa booda bara 1968tti biyyoonni addunyaa 91 ta'anii walitti dhufanii waliigaltee akka meeshaan waraanaa niwukilaraa hin babal'anne NPT jedhamu mallatteessan. Yeroo sanatti Hindiin niwukilaraa gabbisaa waan turteef waliigaltee kana mallatteessine. Hindii fi Paakistaan biyya tokko turan. Yeroo kolonii Ingiliz bara 1947tti biyya lama ta'an. Hindii fi Paakistaan ergasii dhimma daangaa fi Kaashmiir irratti waan wal waraanaa turanii fi wayita Hindiin boombii niwukilaraa hidhattu kana Paakistaanis meeshaa niwukilaraa gabbisuu eegalte. Bara 1998ttis boombii niwukilaraa hidhatte. Har'a Paakistaan boombii niwukilaraa 160 ta'u hidhattee akka jirtutti tilmaamama. Sagantaan niwukilaraa ishee kun yaaddoo nageenyaa fi humna wallaashii madaalu qabaachuu kan jedhu ture. Sagantaan niwukilaraa Paakistaan kana waliin yeroo baay'ee saayintistiin Abdul Qaadir akka biyyattiin boombii niwukilaraa qabaattuu fi akka goota biyyaalessaatti nama ilaalamudha. Addunyaan akkamiin sadarkaa niwukilaraa Paakistaan fudhattee kan jedhu irratti gabaasaalee adda addaatu jira. Haa ta'u malee gara jalqabaa qoqqobbiin idil addunyaa irra kaa'amus ilaalchi addunyaa suuta suutaan jijjiiramaa dhufe. Sababoonni Paakistaan niwukilaraa hidhachuu isheef dhiyeessitu meeshaa niwukilaraa kan Hindiitiin wal madaalu qabaachuu, carraa waraana guutuu ollaa niwukilaraa hidhatte lamaan gidduutti uumamu hir'isa. Haleellaa 9/11 Ameerikaatti raawwatame boodas Paakistaan shororkeessummaa irratti duulu keessatti michuu ijoo ta'uun ilaalcha biyyoota dhiyaa jijjiirte. Paakistaan waliigaltee addunyaa akka niwukilaarri hin babal'anne hin mallatteessine jechuunis sadarkaan niwukilaraa ishee bu'uura waliigaltee kanaan sirnaan beekamtii hin arganne jechuudha.